argattanii maaliif jennaan viidiyoon dura hagadhumaa isinii faallaan jedhee waraabne bishaan itti maqaa itti bahuun jechuudha xiqqootti xiqqaate. Allah segala. Kalau kat domo kita aram yokan masa yokan irki memadae akan kopi fadde boda motu lulu kat itu haji lulu kata tu haji cuda sini lagi kunamo kana intibaya so giddafi murra keessa gaay boda isa himbaya yonni baya motu gize shawri galu mazafsaha gutta yokan popo gutta keessannake keessa taa jechuudha kun maali sababa warroota dhibee kinkaarotii jechuudha sanii fi qulqullina eegaa jechuudha akkasii jechuudha kun kamataa fi mataa afaan keessaa jechuudha lullu kadha nama baay'ee jechuudha argitanii baay'ee kun ammootu warroota jismiini finniisa yookaan mataa qabuuf kuma dura viidiyoon hin gabaabbatee malee baay'ee isin waraabee ture kinoo kan akkanatti bakka madaa haarawaati madaa dura du'e hin baasu kan akkasitti beekunaa qabtanii jechuudha madaa dura du'e hin baasu akkasi baata inni gogee jechuudha goguun turu baata inni gogee hin dhiqattanii jechuudha akkasitti dhiqattanii waan fuula keessan lallaaffisu wanta kireema fuulaa wantoota akkasii dibattan booda jechuudha gize kamiyyuu akkasitti dhiqattanii jechuudha baada isa dhiqattanii maali akka ta'e isin mul'isa. Kan argaa jirtanii anu ammaan dha fuula jechuudha. Ulbaana isa karjaa ulbaana akkanatti ajaa'ibaa jechuudha. Ulbaana kana garuu irratti waan tokko naqadhee tallaajaa kaa'adhee booda achi gizee yeroo barbaade fayyadamaa jechuudha. Akkanatti itti fayyadamaa wanta sila mana keenya keessa nu fayyadu wallaallee yookaan raasaa deemnee raasaa sadaliyaa yookaan kabulchaa dhaqnee fuula keenya barbaannee akkasitti waa guddaa itti baasuu irraa mana keenya keessa maaltu nu fayyadaa maaltu nurraa eegama fuula keenya irraa qulqullinni isaa hoo maali akkamitti isa eeyinaa jettanii akka yaadduufne isiniin jedha kan akkasitti fayyadamtan yeroo kamiyyuu fuula bineensa keessan ka du'ee miti ammallee dhuma deebi'ee isinii hima ka isinirra ture odoo hin taane ka amma reefu ol ba'u akkasi fuula keessanii fi gizee yookaan torri lagguu namatti dhufee fuula irraan nama babayaa jechuudha mataa tokko beekamaadha dhuunfaa akkasitti gananaa baya miila shaaworii galuu shaaworii isin mul'isaare akkasi keessa teennee qulqulleeffannaa kun akkanatti bahe ilaala kun baheera akkasitti dadaan afaan keenya haganni yookaan fedhiisi yookaan madaan sun jismii keenya wanni keenya keessaa baduutti afaan keenya keessaa baduutti isuma kana lulluqanna akkasitti fayyitanii jirtanii jechuudha wanta arrabarran nama faabaye waan nama beeytanii nama nyaachisu erga irratti ta'ee yoo nama nyaachisu baay'ee nama miidha akkasii isiniin jedha kanaafuu akka nu jajjabeessitan laayik sheer gochuu hiriyoota keessaniif dabarsuu wanta isin fayyadu
akkasiin bira dhaabbadhaa isiniin jedhaa waliin jirraa yeroo kamiyyuu isiniin jedhaa. Galatoomaa, like, share, subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Jabaadhaa.